Naannoon Tigray magaalaa Maqaleetti miseensonni humna addaa fi milishoonni hidhatan hiriira waraanaa taasisaniiru. Hiriiricha irratti qaamoleen nageenyaa naannichaa meeshaalee waraanaa salphaa fi ciccimaa hidhatanii mul'ataniiru. Hidhattoonni kanneenis daandiiwwan magaalaa keessatti akkasumas isteediyeemii keessatti hidhatanii mul'ataniiru. Ta'us garuu Kayoon hiriirichaa maal akka ta'e mootummaan naannoo Tigray ifa hin goone. Fuula Feesbuukii biiroo nageenya naannichaa garuu ergaa gatii nagaadhaaf kaffalamu kamiifuu yoomillee qophiidha jedhuun maxxanseera. Itti dabalataanis wabiin nageenya uummata tokkoo humna keessaa malee deeggarsi humna alaa yoomillee eegduu ta'ee hin beeku jedheera. Kayoon hiriirri waraana kanaa ifa ta'uu baatus naannoon Tigray dhiibbaa mootummaa federaalaa irraan gahaa jiru jedhuuf ofirraa dhorkuuf hojjetaa jiraachuusaa irra deddeebiin ibsaa turuusaa ni yaadatama. Hariiroon mootummaa naannoo Tigray fi mootummaa federaalaa jidduu jiru yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufeera. Mootummaan naannoo Tigray garuu ibsa torbee darbee baaseen gareen abbaa irree sabdaneessummaa hin leellifne ammatti aangoorra jiru uummanni fi mootummaan Tigray filannoo gaggeessaa waan jedhe qofaaf qophaa'eera. Haadholiin haa bu'an, dhiigni dargaggootaa haa jigu, tajaajilli hawaasummaa ni jiga jechuun addabaabayitti fokkoreera jechuun mootummaan federaalaa himateera. Dabalataanis waggoottan lamaan darban uummanni Tigray irratti waraanni labsameera. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed torban dura haala kana raachisee gaaffii deebii miidiyaa biyya keessaa waliin taasisaniin yaada Tigraayin wallaluu qabdu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif eenyutu eenyuun lolaa? Mootummaa federaalaa maaliif naannoo Tigray lolaa? Kun dubbii maraatummaati jechuunis ni yaadatama. Mootummaa federaalaa tasuma uummata ofii loluuf fedhiif yaadallee hin qabu jedhanii turan. Mootummaan naannoo Tigray filannoo gaggeessuuf komishinii filannoo hundeeffatee namoota dhuunfaa fi paartilee hirmaattota galmeesseera. Yeroo dhiyootti guyyaa duulli filannoo gaggeeffamu itti eegaluu fi sagaleen itti kennamu akka himus beeksisee ture. Yeroo naannichi qophiiwwan filannoo cimsee itti fufaa jirutti manni maree Federeeshinii Itoophiyaa ammoo xalayaa naannichaaf barreesseen filannoo oduu keenya ammaaf qabanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif